Muken kobatangu, muken kobatangu. Hai akkam jirtan hordoftoonni channel kiyyaa hundi keessan iddoo jirtanitti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtanii akkam sa'aatii kana yeeddan isiniin jedhaa fayyaa keessanii. Ani jira galata waaqayyoo isiniin jedhaa. Akkam jirtume maal fakkaata qorri kun? Namoonni channel kiyyaa fi haaraa taata subscribe like gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa. Walaa jajjabeessinu isiniin jedhaa. Jarra kanaan kun har'a geenya galata rabbii akkam jirtume isin uummata qashtii. Please YouTube keenya subscribe nu godhaa isiniin jedhaa. Like comments nu barreessuun irraanfatinaa like nu godhaa nu jajjabeessaa isiniin jedhaa hordoftoota kiyya. Walaa jajjabeessinu isiniin jedhaa hordoftoota kiyya. Mee akkam jirtu isin? Maal qabattee dhuftee jechuun keessanii nuuma qabattee dhufte. Nagooma isinitti dhaammachuu dhufe ani jechuudha. Nagooma isin gaafachuu dhufe. Kanaaf nagaa koo isinitti dhaammachuu dhufe malee waa qabadheeti miti. Kushinaa keessa jira. Mee akkam jirtu uummata qashtii? Ikkoo isinii agartani video waraabudha jennee akkatti dhufan jennee ta'uu ni deeqqatamnee ta'uu ni duubatti deebinu. Agartani nama sansasiisa mikkoon keenya kun jireenya biyya ormaa hunda barti guyyaa tokko akkasitti naftu hunda keenya fuun dabarti akka dukkanaa itti nafuu hin bari'a waan ta'eef hunda keenya fuu jechuudha. Waaqayyoon obsanuuf haa laatu. Dhugaa manatti dhufan jedhee ganani qannasinatu beeka maaliif akka online fayyadamu argitaan argan taanaan interneetan irraa cufanii jechuudha. Cirraash immoo YouTube fayyadamti jennaan na bararanii na hordoftoota kiyyaa waaqayyoon obsan maa kennu sabrii nu haa kennu. Inshallah gaafa tokkoon galle biyya keenyatti rabbiin keenya nu haa gargaaru. Gaafa waaqayyoon sin gahe jedhee gara biyya keenyatti nu galcheen dhufaa. Ammasitti nu jabaannu maamiti hundi keessanuu akka kiyyaa mana madaamii keessa hojjetan hundi keessanuu jabaadhaa isiniin jedha. Dhugaa rabbi isin jeekinaadha. Kanaaf harkan kenninaa isiniin jedha. Harkan kennannu yoo mirreennu jechuudha. Harka kennaniitis hin beeknu harkas hin kennannu. Kanaaf maaliif nuti jeekinaadha sibiila waan ta'eef nuti sibiilli hin dadhabu akkasanii bakka. Isaan garuu akkasitti nu ilaalanii wanta hin dadhabneetti fakkaata. Yaani garuu namni dadhabuun dhiisu. Numa soof jabeesse malee jechuudha. Kanaaf jabaadhaa waaqayyoon obsa isiniif haa kennu isiniin jedhaa numarraa qabeetoni. Dabartii barree. Dabartii mee obsa guyyaan boo'ichaadhe. Kanaaf hin dabarti jechuudha wanti hin dabarre hin jiru hunda keenya fuun dabarti. Kanaaf nuti immoo jechuudha walaa jajjabeessuun wal jajjabeessuun barumsa nuuf haa ta'u isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Walaa jajjabeessuun isiniin jedha. Nuti wal jajjabeessine malee halagaan dhufeetu nu jajjabeessu jechuudha. Kanaaf walaa jajjabeessuun uummata jaalala. Walaa jajjabeessuun isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Ishmatana sinitti dhaammadda ideen dhufee jechuudha. Sina yaada jechuudha. Garuu akka namti siyyaanu sin immoo hin jirtani. Uumaa miti. Hin deebitu jechuudha guyyaa tokko. Otoo nuti sin hin barbaanne sin hin deebitu jechuudha nu barbaaddani. Kanaaf walaa jajjabeessuun hordoftoota kiyya. Jajjabeessuun barumsa nuuf haa ta'u isiniin jedha. Beektan kan hojjechaa taasifna waan ta'eef
Hordoftoota kee walaa jajjabeessinu isiniin jira. Wal jajjabeessuun barumsa nuuf haa ta'u. Walaa jajjabeessinu. Walaa jajjabeessinu hordoftoota kiyya. Hordoftoota kiyya kan natti tolu beektu cufeen deebi'ee natti mijachuu dide jechuudha. Natti toluu dide. Kanaaf qimamuuchee wal jajjabeessinu. Yoo nuti waliin jajjabeessin halagaan nufi alaan nu jajjabeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Otooni wal jajjabeessine otooni waan gaariis waan yaraas waliin hojjenne wal jajjabeessine hamilee waliif taane jechuudha. Qaata waan guddaarra wal geenyaa jechuudha. Maaltu duubatti nu hambise wal tuffii keenya jechuudha. Wal tuffannaa waliif hinnaanuu tuffii malee abaluu akkas taateedhani wal tuffachuurraa nama sanitti siqanii ta'e jechuudha. Namni sun maal akka karoora maal akka qabu maalirraa akka jiru fuuldura maalirraa akka gochuu barbaadu osoo itti siqanii gaafa komantii barreessanii jabaatu jedhanii jajjabeessanii haamileetti koranii namni sun waa baay'ee hojjechuu danda'a jechuudha. Kanaaf nuti immoo wal tuffachuu malee wal tuffachuu wal cabsuu bakka haamilee namaa cabsuu akka namni sun mataa gadi qabatu godhuu jechuudha. Gochuu malee wal jajjabeessuun beeknu isiniin jira. Kanaaf warra akkasii suni odoof deebistanii bareeda. Wal tuffachuu baattanii ta'uni namni sun maaliif akka miidiyaa irra dhufee odoo hin beektan waan ta'eef dandeettii qabaannanu miidiyaa irra ba'ee dhufe miti. Kanaaf wal tuffachuu dhiistanii otoo wal jajjabeessitanii viidiyoo inni gadhiisu laaltanii fi haamilee tortanii otoo jajjabeessitanii namni sun haamilee horataa jechuudha. Kanaaf sin immoo wanta akkasii hin beektan. Wanta akkasii hin jiru Itoophiyaanota keenya bira. Jiru wanta akkasii. Wal cabsuu, wal arrabsuu, akkas ta'uu, as ta'uu, achi ta'uu bichaadha malee. Namni sun maal akka hojjechuudhaaf karoora qabu, maal akka hojjechuudhaaf deemu hin beektanii jechuudha. Isatu beeka. Kanaaf amma dandeessan subscribe gootanii fi waan inni gadhiise san laaltanii gaariis haa ta'u yaraas haa ta'u jajjabeessitan malee tuffachuu sun haamilee isatti hin turuu jechuudha. Tuffii osoo hin taane waan inni gadhiise san irratti haamilee ta'uuf qofa. Innaa akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Yoo isinitti calawan jedhu ta'e calabsinitti taa'ee dooguu kan yaafuu jechuudha isinitti. Akkasiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyya. Viidiyoo isinitti hin baay'isu. Shuma tana isiniin jechuu dhufee jechuudha. Kanaaf wal